fade makake wa motamine jalisa sinano la chabue sinano garaswe sinano la fake sinano namate sinano la chabue sinano garaswe sinano la fake jirre jirtu kabajamtootaaf jaallattootaa garee kana nagaa faraarri waaqayyo bakka isin jirtan maratti isiniif haa ta'u. Maatiin Focus hundumtuu nagaa keessanii baga nagaa taatan. Har'a immoo gareen miidiyaa Focus Diillaa qophii addaa isiniif qabatee dhiyaateera. Innis wayita gareen viizhinarii Focus keessatti argamuudhaan hojiiwwan garaagaraa hojjetan kan taajjabee fi wayita gartuun daaqonaatii yeroo hundumaa sanbata duraa mooraa keessatti argamuudhaan hojiiwwan garaagaraa hojjetan irratti qopheeffate qabatee isinii dhiyaataa. Hamma xumura qophii keenyaatti nu waliin turaan affeerraa keenya. Daawwattoota keenya namoonni peejii kanaaf haaraa taatan sabiskiraayib gochuun dagatiina. Warreen miidiyaa kanaaf haaraa ta'an biraan ga'uuf sheeriif laayikii hin dagatiina. Hanga xumura qophii keenyaatti nu waliin turaan immoo affeerraa keenya nagaa faraarri waaqayyo isiniif haa baay'atu. Turtii gaarii. Narracha mediniko balleessuudhaaf ture seenaako baay'ee namurtutteen irraaba bilchinniko kanarraan darba baay'ee namurtutteen irraaba bilchinniko kanarraan darba anitoo kanatti shakkamu wanta xinnootti siin qabamu loltuu laga qamaa beekamu jedhameen kanan beekamu anitoo kanatti shakkamu wanta xinnootti siin qabamu loltuu laga qamaa beekamu jedhameen kanan beekamu adillee akka keeboleera hinduuneef lubbuudhaanis jira warra namiidhaniif ijaasa qalbiisaa gooftaa si danniisa warra namiidhaniif ijaasa qalbiisaa gooftaa si danniisa adillee akka keeboleera hinduuneef lubbuudhaanis jira warra namiidhaniif ijaasa qalbiisaa gooftaa si danniisa warra namiidhaniif ijaasa qalbiisaa gooftaa. Kan nuun argamnu pirezidaantii Focus Diillaa obboleessa keenya Tolasaa birattidha. Har'a gartuun viizhinarii mooraa kana keessatti hojii adda addaa irratti argama. Isaan irraati yaada sitti dhaga'ame ibsachuu danda'a. Galatoomtiin jecha egaa akkuma amma haasa'amaa ture akkuma beeknu hojiin amma hojjetamaa jiru hojii gama gartuu viizhinariitiin guyyaa irratti qabamee hojii mana sirreessuu yookaan mana keessa manni garaa gadii kanaa waan gadi bu'aa ta'eef daldalee wal qixxeessuudhaaf hojii irratti kan argamu jechuudha. Ijoollonni baay'een safara kanatti viizhinariitti makamanii akkasuma gartuun daaqoniiti iddoo kanatti argaman yeroo hundumaa sanbata duraa kan yookaan immoo qidaamee yeroo hundumaa lafa kanatti argamuudhaan mana kana kan qulqulleessan gartuun daaqonii illee iddoo kanatti argamanii kan isaan jiranii gartuun daaqonii fi gartuun viizhinarii iddoo kanatti argamanii hojii har'aa hojii baay'ee nama boonsuuf hojii baay'ee namatti toludha hojjechaa kan turan akkuma amma argaa turtanu lafa qofforanii maal jedhanii kan bishaan as gara laga Waalamee jedhamu irraa guuranii iddoo kanatti argaman ijoollee baay'een harka luqqaanii maal jechaadha kan isaan hojjechaa jiranii hojiin ijoollee kan hojjetan hojii baay'ee namatti tolu hojii baay'ee boonsaa hojii baay'ee bareedaa ture jechuu barbaadetanii. Tole akkuma argamaa jiru kana amma mooraa Diillaa Yuunivarsiitii Focus Diillaa keessatti argamna. Ijoolleen baay'een hojii hojjetaa jiru. Hojiiwwan baay'een gara fuuldura keenyaa jira. Hojiiwwan sanarratti warri irratti hin hirmaanne maal gochuu qabu? Okeen ani gamanumaan haasaa kiyyaayyoon intini jechuu barbaade isaanii fi dhaamsii ani qabu. Kanaan duras akkuma gama miidiyaa keenyaatiin ibsaa turre ijoolleen keenya asitti argamanii dallaa kana sirreeffachaa maal jechaa turre iddoo sanarratti argamanillee hojjechaa turanii yeroo sanallee ijoolleen baay'inaan argamaniiti kan isaan hojjechaa jiran ammas guyyaarraa irratti argamanii hojii kana hojjechaa jiru. Ammallee gara fuulduraatti ijoollonni keenya kan osoo argamiin carraa irratti argamuu dhabanii jiran gamanumaan ammallee hojiin istaartii ta'uudhaaf waan jedhuudhaaf ammallee namni kamiyyuu carraa hojii mana waaqayyoo keessatti argame akka inni hojjetu asumaan dhaamsa kiyyaa dabarfachuun barbaada. Yoo waaqayyo nu gargaare hojii mana ijaarsaas hin jalqabna gara fuulduraatti jennee karoorfannee waan jirruudhaaf amma waaqayyo nu gargaare amma humna keenya namni kamiyyuu ogummaa fi humna qabuun gaafa ka'e walitti gaafa dhufee mana kana ijaaruu hin danda'a. Kanaafiyyuu tattaaffiiniitiin ijoollonni keenya yookaan immoo miirri ijoolleen keenya amma hojii hojjechuudhaaf ka'aa jiran hojii baay'ee gara fuulduraatti hojjetamuudhaaf jiruuf abdii guddaadha. Ammallee warri keessatti hin argamne akka isaan keessatti argaman asumaan dhaamsa kiyyaa dabarfachuun barbaada maqaaf. Gartuu viizhinarii keessaan miseensummaan ana jedha. Har'a as keessaa waan tokko hojjechuudhaaf walii gallee mana keenya bareechanna dallaa mooraa keenya miidhagfanna jennee mana keessa manaa bakki kana sirreessinee yeroo akkasitti walitti qabamnee tokkummaadhaan hojii kana hojjennu gammachuu guddaa amma nan jedhamne kan natti dhaga'amu.
hojjennee baanes immoo akkasumaan yeroo hin taane hojiiwwan gurguddaan nu eeggata waan ta'eef maal gochuu akka qabnu irratti illee akka mari'annee baanu sa'aatii kanatti walii galteedhaan kan argamne viizhinari amma akkasitti mana keessa bareechine naannoo isaatti naannoowwan margoota bibbiqilanii jiran daggaloota daggalanii jiran mana keenya karreen marimmaan qabame irraa rurrukunnee mana keenya miidhagfannaa har'a guyyaan waan nuyi argamneef mana keenya mana itti waaqeffannu miidhagfannaadhaaf. Hojii baay'ee nama gammachiisudha. Hojii baay'ee namatti tolu. Hojii eebbifamaa hojjechaa turan ijoollee keenya. Baay'ee miira ho'aadhaan miira isuma macaa fi qulqulluu humna kee guutuu garaa kee guutuu waaqayyo gooftaa kee hojjedhu akkuma jedhu namoonni addatti dhufanii dargaggoonni argaman kuni uffata kooxxuraa'ee nan dafqee nan dadhabeetu hin jedhin ofirraa bu'anii jechuudha of laatanii mana waaqayyo bareechuu irratti jechuudha mana waaqayyo ijaaruu irratti hirmaatanii baay'ee haala nama gammachiisuudha kan hojjetamaa ture. Kuni hojii eebbifamaa hojii baay'ee namatti tolu yeroo gaarii dabarsine jechuudha gartuu viijineerii wajjin. Waaqayyo isin haa eebbisu gara fuulduraatti ammoo hojiiwwan baay'een nu eeggata. Kanarratti gartuun viijineerii maal gochuu qabattee yaadda? Egaa gartuun viijineerii akkuma maqaa isaa mul'ata garaagaraa qaba. Gartuu mul'ataati. Mul'ata kanatti qabu fayyadamee immoo har'a kun tokko jalqabadha. Gara fuulduraatti immoo waan baay'ee hojjechuudhaaf karoora baay'ee of harkaa qaba. Akkuma argaa jirtan dargaggoonni keenya ijaaramnee walitti dhufnee hojii kana erga jalqabne ijaarsi mana guddichaas fuuldura keenyatti waan argamuuf bareechinee jechaadha. Gara fuulduraatti ijaaramnee wal taane namni tokko iyyuu dudduuba nu keessa hin deebiin ijaaruudhaaf qophiidha. Ijoolleen keenyas kan isaan dubbachaa turan kanumadha. Kun ka'umsaadha waan ta'eef gara fuulduraatti wanti nu hojjennu wanti babal'aa hin jira. Namoota addana hin jirre namoota bakka garaagaraa biyya garaagaraa jiran dabalannee humnoota addana jiran kana dabalannee mana waaqayyoo ijaaruudhaaf qophiidha jechuudha. Hojii misoomaa garee viijinarii fokkas diillaatiin hojjetamaa jirudha. Iddoo kanatti walitti qabamnee hojii miidhagaa hojjechaa jirra. Kanaaf immoo lafti kuni akka tiimii kanaatti wantoota charchii kana keessatti argaman wal qixxeessuun lafoota garaagaraa wal qixxeessuun miidhagina iddoo waaqeffannaa keenyaa babbareechuudhaaf lafa kanatti walitti qabamnee jirra. Kan immoo baay'ee namatti tolu amma hojii bareedaa fi hojii miidhagaa hojjechaa oolle baay'ee kan namatti tolu gara xumuraatti oofnee jirra. Baay'ee namatti tola. Miseensonni keenya illee hirmaannaa guutuu fi baay'ee kan namatti tolu nuuf argamanii hojii kana irratti hirmaatanii. Tole shibduroo akkuma argaa jiru kana baay'eema waan tokko akkan argaa jirutti baay'eema waan hojiirra oolte fakkaata baay'ee waan dadhabee fakkaata warra irratti hin hirmaatiin maal jettu? Warra irratti hirmaatiin yaa'u dhaamsanii dhaamuu fi hojiin bal'aatu jira ammallee nu biraan hafiina isiniin jenna. Hojii baay'ee duubatti hafee jira waan gurguddaa wajjin hojjennu waan baay'ee waan jiru warri haftan adaraa keessan kana booda akka har'aa kana nu biraa hin hafiina hirmaannaa keessanii hin laaffisiinaan jedha ergaan koo kanadha. Fokkasii irraa gartuu viijinar tiimii irraa kanan hojjedhu koree ta'ee kanan hojjechaa jirudha. Guyyaa har'aa kana dhaloonni hundumtuu viijinar tiimii irraa gartuu kan ta'an dhufaniitu charchii fokkas diillaa biratti argamaniitu jiru. Hojii guddaa fi ajaa'ibsiisaa baay'ee kan namatti tolu hojjenne. Isaan keessaa tokko wanti nuti hojjenne baay'ee wanti namatti tolu margoota yookiin huboota naannoo isaa jiran lafoota mana keessaa wal caalan hundumaallee wal qixxeessine gartuun kun baay'ee gartuu mul'ata qabanidha. Tokkummoomneetu fokkas diillaa kana keessatti hojii guddaa kan hojjechaa jirrudha. Baay'ee kan namatti toludha. Even garuu wanti baay'ee nama gammachiisu tokkummaa keenyadha. Tokkummaa keenyaa fi mul'ata qabaachuu keenyadha. Nama mul'ata qabutu mul'ata nama keessatti arga akkuma jedhamu mul'ata guddaa qabaachuurraa kan ka'e gartuun viijinarii hojii guddaa fokkas diillaa keessatti baay'ee hojjetaa jiru. Wanti isaan hojjetaa jiran yeroo hundumaatti torbanii qabatanii dallaa hojjechuudhaan biqilootichi keessaa kukkunuunsuudhaan achi keessaa qulqullina mooraa charchii keessaa eeguudhaan viijinar tiimiin baay'ee hojii guddaa hojjetaa jiru. Ammas waaqayyo nu gargaaraa jira. Itti dabalees waaqayyo nu gargaara. Ijaarsa manaa fokkasiitiifis ijaaruudhaaf walii wajjin ka'aa jirra, mari'achaa jirra, kadhachaa jirra. Walii wajjin tokkummoomnee jaalalaan viijinar tiimii ijaaruudhaaf in ijaarra jennee hidhannee kaanee jirra. Nus kadhachaa jirra. Obboloonni keenya iddoo garaagaraa jirtanis waaqayyoon nuuf kadhadhaa. Viijinar tiimii garee mul'ata qabu, viijinar tiimii garee hojii barbaadu, viijinar tiimiin
hojii qofa yookiin birrii qofa osoo hin taane aadaa nama gargaarsaa, aadaa wal gargaarsaa, aadaa waliif kadhachuu, aadaa wal gargaaruu, aadaa wal bira dhaabbachuu, aadaa waliif kadhachuu waan qabuuf viijinal tiimiin gartuu mul'ata qabu kana iddoo jirtanitti hundumti keessan obboloonni keenya iddoo garaagaraa jirtan viijinal tiimiidhaaf waaqayyoon kadhadhaa, waaqayyoon nu gargaara, gooftaanis na eebbisuu, eebbifama.